fageenya na dhowweef malee si yaaduun ifne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i fageenya na dhowweef malee si yaaduun ifne ayyoo koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu. Akkam jirtu daawwattoota OBS qophii utubaa maatii keenyaa irraatiin keessumaa nuyi qabannee isiniif dhiyaannu Dr. Muluu Mul'ataati. Dr. Muluu Mul'ataan jiruuf jireenya isaanii keessatti mudannoo fi muuxannoo qabanii nuuf qoodaa nu faana turu. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tole Dr. baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eegdan. Eessa dhalattanii guddattanii isin? Dhaloonni koo egaa ganda Shawaa Lixaa aanaa Gincii keessatti naannoo sana keessatti bakkee Abeebee Burii jedhamtu tokkotti dhaladhee guddadhe. Barumsa keessan sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa eessatti barattan? Sadarkaa tokkoffaadha Ginciittan baradhe. Sadarkaa lammaffaa immoo Ambootti mana barumsaa Ambootti baradhe. Maatii keessaniif mucaa meeqaffaadha isin? Maatii keenya keessatti ani mucaa sadaffaadha. Obbolaa dhiiraa lamatu na hangafa, ani sadaffaadha. Sadarkaa gadiitti isin barattuu akkamii turtan yeroo mana barumsaa keessa turtan? Egaa mana barumsaa keessatti ani barumsa kootti baay'ee xinnoo ishii jabaadheetu mana hojjechaa ture. Baay'ee cimtuu son ta'uu baadhe homaan jedhu. Jabaadheetu mana amma hin danda'u nan xaaran ture. Yeroo durii barattooti shamarranii badaan deeggaranii maatiin deeggarsa hin godhaniif akka isaan mana barumsaatti jabaatanii isin immoo dubara keessa jalqaba dhattaniitu deeggarsi maatiin yookiin obbolaan keessaan isinii godhan jiru turani yeroo sanatti? Warri koo deeggarsa baay'ee cimaa naa godhu ture. Warri koo keessattuu abbaan koo barumsatti baay'ee amantee qabu ture. Dubaraaf dhiiradhanii addaan baasuun fedhanii nu hundumaa walum qixxee gargaaru. Barumsaaf immoo bakki isaan laatan baay'ee cimaa wanta ta'eef baay'ee nu deeggaru ture. Obbolaan koo immoo warra hangafaa obboleessa tokko keessattuu baay'ee na gargaara ture. Obboleessan qabaa mana barumsaa jecha egaa baay'ee sitti tolasi obboleessan gafa jechuun qabaachuun na gargaarasii barumsa koottis garuu gargaarsa cimaan qaba ture warra koorraa. Barumsaan isaan baratanii qorumsaan waa tokko tokkoon na gargaaruu miti yaalli isaan qaban akkaataa isaan barumsa ilaalan tokko cimaa wanta ta'eef baay'ee na gargaaru ture, baay'ee na jajjabeessu ture. Yeroo sanatti maatii keessaa obbolaa gaa kanuma wajjiniin baratanidha. Firoota keessaa yookiin namoota naannoo keessanii keessaa namni fakkeenya isinii ta'ee akkasiin barumsa keessan cimtuu taataniif yookiin sadarkaa kanarra akka keessaniif namni fakkeenya naaf ta'ee jira jettanii? Daa'imummaatti illee gaamma baluu naannoo kee keessaa ijoolleen dubarri wanti barattus baay'ee waan xinnoo ta'atteef baradhaa jabaadhaa jechaadhuma warra keenyaa mana keessaa si jabeessa si cimsa malee innaa sanatti wantati argiteetoo jabaattus baay'ee badaa miti garuu abbaan koo ijoollee yuunivarsiitii lixxe baay'ee mucaan baluu ilma baluu akkas yuunivarsiitii galee achi akkas ta'ennaa jedhan baay'ee gammadu baay'ee fedha isaa qabuu fi nutis immoo cimnee yuunivarsiitii sana lixneetoo arguu baay'ee fedha waan qabaniif isaanumaaf gammachiidhuuf waan isaan warri keessa tokko fedhan tokko wanta isaan hawwan tokko achuun qaqqabuudhaaf baay'ee sammuu keenya keessatti wanta akkasii jira ture malee akkas abaluu barattee abaluu jabaattee ishee argeen wanti hin jedhullee daa'imummaan. Barumsa keessan yeroo haayiskuulii fixxanii yuunivarsiitii galtanii eessatti kan isin baratan gosa maaliitiin kan isin baratan immoo? Eeyyeen yuunivarsiitii kana lixe
amboo darbee gondaritti inni ramadame. Egaa mootummaas ramadaa achitti fayyaan baradhee meedisinii jechaadha. Gondaritti waggaa 6 baratta. Waggaa 6 achitti baradhee hiriyaa koo tokko wajjiniin deemne Ginciidha. Ambootti wajjumaan barannee kan wajjin dabarreetu deemne. Kanaafuu isheen wanta na wajjin jirtuuf baay'ee wal jajjabeessinee wajjiniin achitti egaa manaa baanees wanta hin beekne nutti ulfaateera garuu wajjiniin wanta turreef baay'ee wal jajjabeessinee wajjin barannee waggaa 6 sana fixuu dandeenya jechaadha. Barumsa sadarkaa gadii keessaatuu hin bahin gaaffii tokkoon isin gaafadha keessattuu yeroo yuunivarsiitii keessa turtanitti dargaggeettiidha. Hiriyaan qabattaniitu haala yeroo sana keessa ture mudannoo faayina qabaattanii. Egaa jireenyi yuunivarsiitii baay'ee salphaa miti. Manaa baanee hin beeknu sitti ulfaata wanti hundumaanu. Garuu dargaggeettummaan baay'ee na rakkifne yuunivarsiitii keessatti. Wanta tokko daa'imas taatu wanta ofirratti wanni baaftu tokko jira. Kun otoo hin ta'in kun hin ta'u wanta jettee ofirratti mijeessu tokko. Kanaafuu dura barumsichi dhumuu qaba wanta jedhu tokkoon ofirratti wanta akkasii qajeelchee wanta tureef baay'ee na rakkifne dargaggeessummaa. Laffi yeroo hundumaa shamarraanii fi dargaggeessitti wal arganii haasa'anii dormiin durbaaf dhiiraa garagara waan ta'eef lafa isaan itti wal beellamanii shamarraanii fi durbii irratti haasa'an Baktaraa jedhama. Jira bara keessan hoo eegasii dhufe? Egaa maqaa isaallee jiraachuuf kan isaan beeku maqaa isaa nama reefu dhagaa malee naannoon isaa jira. Maal jedhama yeroo keessanii? Egaa wanta maqaa isaallee akkasitti wanni jedheetoo hin beeku maqaa isaa ammatti Baktaraa jettee Baktaraas ta'ullee danda'a maqaa isaa hin beeku garuu bakki warri dhiiraa hin darbine tokko jira. Achuma irratti warri dhiiraa dhufanii gaggeessanii nagaatti buli bakka waliin jedhan tokko jira. Kadhadhaabbataniitu wajjin haasa'aniitu nagaa walitti dhaaman. Inum jira bakka yuunivarsiitii hundattuu. Kana wal qabatee mudannoon qabdanii isin? Bira darbi lakkisullee. Waan mudannoo qabdee jira hojii eessatti eegaltan? Eessa hojjettan immoo? Gondarii eddan fixee bahee waggaa tokko as Xiqur Ambassaa internshiippiin hojjedhe. Isaan booda Hararra waggaa tokkoof 6 hojjedheen Naqqamteen 6 wanti hojjaarra ture otoo specializing godhin otoo barumsatti itti fufin Hararii fi Harar Misraaq Arbanyooch hospitaala jedhamu tokkoon hojjedhe. Isaan booda Naqqamte hospitaal 6 hojjedhe. Achiin booda barumsa kootti fufuudhaafan Xiqur Ambassaatti deebi'ee gale. Egaa asitti Xiqur Ambassaatti waa'ee gadameessaa kana specializing gochuuf waggaa 4 baradheera. Achuma Naqqamtii deebi'ee as galee jechaadha. Isaan booda Fiistulaa hospitaala waa'ee Fiistulaa yaalu keessa hojjedheetanii achi barumsa koo immoo maastersiif PhD koo alattan baradhe. Ogummaa fayyaa irratti barattanii? Naannoodhuma riisarchiidha wanta ta'eef naannoodhuma waaman hojjedhu waa'ee Fiistulaa irratti baradhe isumattan itti fufe. Fiistulaa irratti yeroo dheeraa kan isin hojjechaa turtan waggaa dheeraadhaaf jechuudha. Haala yeroo sana keessa ture yookiin naannoo sana wanta ture mee sunu ibsitaniiti? Waa'ee Fiistulaa gaa tokkicha calqabnaan baay'ee bal'inaan sitti haasa'uu nan danda'a. Egaa waa'ee Fiistulaa sirriitti yeroo nani baree beekee beekumsa saatuu jireenyum saatuu sirriitti bal'inaan kan naa galee innaan Xiqur Ambassaa barumsa irra jiru sanadha. 6 lamaaf achi dhaqxa Fiistulaa dhaqxee baratta waa'ee Fiistulaa irratti. Innaa sanan kan Dr. Kaatiriin Haamliin wajjiniin achitti walii galtee walitti dhufnee akka barsiistuu kootti baay'ee walitti wanni jenne isheenis egaa
baay'ee si gaddisiisu dubartoonni rakkoon kun irra ga'e haalum koo argitee natti fakkaatannaa barumsa kee fixxee yoo nu biratti dhufu fedha qabaatte ministeera gaafadhee too siif hin fixanaan jette kanatti walii galle innaan barumsa koo fixan yeroo iyyuu finne akkasumattan dhaqeetuma achumatti hin calqabe isaan wajjin waggaa 18 hojjedhe waa'ee fiistulaa irratti. Waa'ee dubartootaa baay'ee si gaddisiisu dahumsa irratti namni mucaan argadhaa nan gammadaa jedhayeeti waa'ee sana wanni jedha malee egaa rakkoon akkanatti cime kun narra ga'a jettee dubartiin tokko yaaddu garuu daa'immaadhaan warra heerumes irra jireessa rakkoo kana keessatti saaxilamu ijoollee isaanii sin dhabu qaama isaanii irrattis rakkoo baay'ee cimaatu irra ga'a. Isaan qabateellee immoo saayikoolojikaalii baay'ee rakkatu. Rakkoon fiistulaadhaan dubartoota irra ga'u baay'ee akka jireenya keetitti fudhattee atis baay'ee rakkatta. An baay'ee ittiin bartu rakkoo sana egaa akkas jettee fudhatteetoo itti barteetoo wanti hin jettu. Hundumtuu dubartiin haaraan innaa dhuftee wanta haaraa sitti odeessitii rakkoo haaraa sitti himti hundumtuu si jeeqa baay'ee si rakkisa sammuu kee keessatti baay'ee waan dubartiin keessa dabartu tokko wanta ta'eef baay'ee sitti dhagahama. Isaan immoo innaa fayyanii argitu isaan dhiisatu namantu akkatti isaan yaanni isaanii gammachuun isaanii keessatti isaanii fiddu tokko baay'ee si gammachiisa. Isatu achitti akkan turuu akkan achumatti hafu na godhe yeroo baay'ee achitti dabarse baay'ee gammachuudhaan hojjechaa ture maaliifiin jireenya dubartii tokko rakkoo sana keessaa baaftee rakkoo sana geeddarsiiftee ishiinuu wanni hin jettu namantu amma dhuguma fincaan koo yaa'u jettee carqii uffata ishii qaqqabachaa wanni jettee deemti. Gammaddee immoo wanti isheen sii kennitu tokko yookiin hanqaaquu daanqoo koota hanqaaquu wanni jedhetti buusetteeti hanqaaquu shalan tokko walitti ta'e dhuftee sii kenniti yookiin dhadhaa fiddeeti mataa kee dibadhu siin jetti. Egaa amma isaan gammadan sana sitti agarsiisa gammachuun kee immoo baay'ee isarra dabarsee baay'ee cima wanta ta'eef isaan irraa baay'ee siquu hin dandeessu baay'ee achumatti qabanii si hambisu kana wanta ta'eef fiistulaa keessatti. Yeroo da'umsaatti duwwaadha moo dhibeen kun kan inni nama qabatu karaa biraas jira dhibee kanaaf kan nama saaxilu? Egaa iyyuu fiistulaa jechaani qaa jechaadhaan qaa innaa fayyaa qabaattu too huumaadhaan sittiin dhufata otoo hin ta'in wanta biraati wanta rakkoo wanta tokko wanta dhufuudha. Fiistulaan da'umsa irratti dhufu dubartoonni innaa mixuun itti dhufe sana yaala sirrii wanta barbaachisu tokko otoon argatiin manatti bultii amma torbaniittu ciniinsuu sanaan rakkatanii sammuu mataa mucaa sanatu lafee dubartii sana jidduu darbuu wanta rakkatuuf hafuuffee ishii irratti wucuuceeti qaawuma booda irratti. Egaa karaa qaa sana fincaansuu yaa'a. Qaani karaa da'umsaan rakkoo mixuutiin dhufu irra jireessa wanta nuti ilaallu. Garuu wanti biraas qaa sana uumuu hin danda'a. Wanniidhuma opereeshiniidhuma ta'anis afuuffeen sun tuqamuu danda'a qaani sun dhufuu danda'a. Dhibee tokkootiin kaansarii wanta fakkaate tokkoonis dhufuu danda'a. Aksidantiidhuma wanta tokkootiinis qaani sun uumamuu danda'a. Gaafa jabbii gaafa qotiyyootu akkasna godees jedhanii kan dhufan hin jiru. Tokko immoo humrii isaaniitiin daa'imummaa ta'anii ennaa heerumanii sekshuwaal kontaaktii numti duraa daa'imummaadhaan qaamni ishee otoo hin cimin dubartiin tokko ennaa dhiira wajjin jettu innumtis rakkoo sana fiduu hin danda'a. Ennaa waa tokko otoo like maayini reeppii otoo fedha dubartii sana otoo hin ta'in humnaan
walitti dhufuun sun innaa ta'e rakkoo sanas uumuu hin danda'a. Garuu irra jireessa nuti kan dargaggummaa keessa galaniyyuu fedha see malee yenna humnaan itti deemames kanaaf saaxilamuu dandeessi jechuudha. Dhugaadha akkas ta'uu danda'a. Wanni dhuma afuuffee sana yookiin qaamumshii sana waan tokkoon uruu jechaadha. Kanaafuu wantumti fedhayyuu yoo irratti wanta uraa sana uumuu danda'a ta'anaan fiistulaan sun uumamuu danda'a. Garuu irra jireessa da'umsaani wanti kun kan uumamu. Biyya keenya keessatti baay'inni isaanii dhibba keessa harka 95 caala kan uumamu da'umsa irratti rakkoo da'umsa irratti irra ga'uun. Dubartoonni dhibeen kun irra ga'u qe'ee isaanii keessatti maatii keessatti tarii maallaqa dhabuudhaan gara mana yaalaa turuu danda'u yookiin immoo mana yaalaan irraa fagaatee turuu danda'u ta'a. Atattamaan yeroo dhibeen sun isaan irra ga'u yookiin rakkoon sun isaan mudatu wanti isaan manatti yaalii duraa ofii gochuu danda'an jira. Namni isaanii gochuu yookiin isaan ofii gochuu danda'an mana hakimaa otoo ga'anii otoo ciniinsuun irran bubbuliin otoo mana hakimaa otoo mana gargaarsa fayyaa ga'anii karaa huumaa yoo da'uu dadhaban karaa garaatiin baqaqsanii mucaanis otoo hin baddalamin dubartiin sunis otoo rakkoon irraan ga'iin ba'uun hin danda'a ture. Eddagaa acuuccaan afuuffee sanarratti wanni ta'eetoo bultii 5 amma 7 rakkoon sun mixuu sana wanni jedhanii acuuccaan irra ga'ee booda waan akkaataan isaan mucaan sun ba'u maalinni garaa keessatti baddalameet mataan isaa inni cimaan inni lafeet sun lallaafee booda laanshaa'eet baaf jechaadha. Mucaan baddalamee yoo bubbuleeyyi lafeen sun wanni ta'eet lallaafeeti walirra daddarbee kollaapsii ta'ee jenna nuti akkasitti baaf sirumayyuu mucaan sun dhalachuu kan danda'u yoo mana gargaarsa fayyaa yoo ga'uu baatte akkasitti ba'a. Garuu acuuccaan sun afuuffee ishii irratti hubee wanta tureef bultii 4-5 innaa ishii miixattu sana bakki acuuccaan sun irra ture suni maalinni dhiigni bakka sana ga'u sun in cita achiin qaqqabu acuuccee sanaaf. Kanaaf bakki acuucceen irra ga'e suni tortoree baha akkasitti qaani sun uumama. Edda kun irra ga'ee wanti dubartiin sun ofii gootu badaan jiru. Mana kamiillee yoo qaqqabde edda cuuccaan sun afuuffee sana ajjeeseetoo blood supply'n sun dhiigni naannoo sana hanqateetoo qaamni sun edda du'etti qaa sana wanta hambisu hin jiru. Mana kamiiyyuu dhuftu amma inni tortoree sun keessaa wanni jedhee ba'ee naannoon sun fayyee inni hafe sun fayyeetoo walitti suphuu innaa ga'eeyyi suphina malee gidduu sanatti illee mana hakimaa yoo dhufte akka naannoon sun sirriitti dafee fayyu wanti du'e sun ba'ee inni hafe akka dafee fayyu gochuudhaaf malee qaa sana wanti hambisu hin jiru. Wanti hojjetamu wanti ishii gargaaru otoo wanni sun irra hin ga'iin dura ciniinsuun otoo irra hin bubbulin maal jechaadha wanni akkaataan jechi tokko jira. Dubartiin miixattu tokko aduu lixa aduu lama deebitee yeroo lama arguun irra hin jirtu. Otoo gaaf tokko bultee har'a aduun lixxee boru garuu ooltee lixa aduu sana eeguun ishii irra hin jiru. Gargaarsa argachuu ishiitirra jira. Akkas ta'uu baannaan egaa rakkoon jira jechaadha. Namni isa hubatee ammanatti da'uutu irra ture maa turtee jedhanii gara yaalaatti geessuun namarra jira. Gargaarsi ishiidhaan namni ishii gochuu danda'u ishiinis iyyachuu kan dandeessu otoo irratti bubbuleetoo akkas hin ta'in malee edda akkas ga'ee garuu wanniin sun qaani sun uumamuun isaan oolu. Amma oduutti baasne daawwattoota keenyatti
daawwattoota keenya xinnoo see abu'aarsinu sirbaa nu affeeraani. Gara sirbaa kanallee ani badaa miti garuu sirbaa nahoo keessa naaf iltaati. Sirba nahoo gobanaa. Eeyyee. Kan daawwachaa jirtan televezyiinii OBS qophii utubaa maatiiti. Qophii utubaa maatii keenya har'aatiin egaa Dr. Muluu Mul'ataa wajjin kan inni turtii gochaa jirru. Dr. Muluu Mul'ataa amma immoo sirba nahoo gobanaa nu affeeraniiru. Sirbicha daawwannee walitti deebinaa ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Dhibee kanaaf kan saaxilamu dubartoota baay'inaan jenneera. Ogummaa keessaniin alatti dubartoonni tarii gargaarsa hin qabaanne maatii gaafatuun hin qabaanne isin bira dhufuu danda'u ta'a. Ogummaa keessaniin alatti dubartoota yeroo akkasii isin bira dhufanii argitanii deeggarsa isin gootaniif yoo jiraate. Dubartummaa keetiin garuu baay'ee sitti dhaga'ama. Dubartiin tokko rakkoo ishiin keessa dabartu bakka ishii otoo hin ta'e jettee innaa laaltu baay'ee wanni jedha. An baadiyyaatti dhaladhee guddadhe otoo warri koo mana barumsaa na erguu baatanii achitti na heerumsiisanii na hambisanii anis isaan keessa tokko ishii ta'uu nan danda'a. Akkasitti innaa yaaddu baay'ee warra keessa baay'ee galateeffatta. Egaa na biruun dabartee jettee wanni sanas ofii kee bakka isaanii keessee ilaaluus hin dandeessa. Kanaafuu baay'ee jireenyi isaa baay'ee hamaadha. Keessattuu immoo hunda isaanii miti kan fayyiftu. 100 yoo wanni jette yoo opereeshinii goote meebii 10 isaanii 9 isaanii 8 isaanii fayyuu hin danda'an ta'a. Irra deddeebitee yaaltaa garuu hunduma isaanii hin fayyiftu. Kanaafuu wanti ba'eessi tokko dubartiin tokko innaa garaatti baattu yaala argattee wanta sana beektee sirriitti gorfamtee wanta sana hambisuu salphisuu dandeesse isadha wanti irra jireessi. Kanaafuu egaa dubartoota na argite dubartoota bakka naannoo baadiyyaa soo deemte waan akkasiin gorsita itti himta garuu bal'inaan dubartoota barsiisuudhaaf waan hundumaa hojjechuu hin dandeessu. Isa bal'inaan wanta akkasii sun innaatti fufeetoo dubartoonni barattee akkaataa amma jirutti amma dubartoonni manatti da'uun irra hin jiru. Maaliifi wanta ishirra ga'u tokko hin beektu. Amma ishiin deesseetoo mucaan nagaa ishiin nagaadhaan hiikamtutti wanti dhufu tokko wanni gocheen yaadu. Riskiin tokko jira. Kun yoo qabaatte kan irra dhufuu danda'a jettee warra durumaan kun akkas ta'uu danda'ame ati yoo itti dhaqxe wanti jettu tokko hin jira. Garuu ishee akkas jettee ergitees nagaanis da'uu dandeessi dubartiin sun. Kanaafuu hundumti isaaniitu mana fayyaa itti argatan gargaarsatti argatan dhaqanii akka da'an wanta akkasiiti wanti ta'uun irra jiru. Kanaafuu gorsa akkasii kennuu dandeessaa garuu
ati kan arguu dandeessu kan qaqqabuu dandeessu dubartoota baay'ee xiqqoodha. Malee jireenya kee keessatti innaa dubartii wajjin innaa teessu wanta kanarraas wanta dabe waa'ee dubartii waa'ee fayyaa waa'ee nagaa baay'ee wajjumaan haasuftee wal gorsuu dandeessa. Garuu dubartoonni rakkoo kun irra ga'u warra siin arganii si wajjin haasa'an miti. Warra baadiyyaa warra karaan hin jirre tiraanspoortiin hin jirre warra waa'ee kanaa sirriitti hin beekne warra hin barannedha. Isaan bira ga'uun garuu baay'ee rakkisaadha. Bal'inaan irratti hojjetamuu qaba wanta akkasii. Gara ogummaa kanaa yeroo dhuftanii fedhiidhaan immoo gara ogeessa gadameessaa kan isin taatan yookiin hospitaala feestulaa irratti bobbaatanii yeroo hojjechuu jalqabdanii fedhiidhaan immoo carraa barumsaatis isin gaheetu kan isin irratti hirmaachuu eegaltan. Egaa waa'ee fayyaa kana irratti durumaan baay'ee fedhan qaba daa'imummaa dhumaanuu. Al tokko mammaa kootu dhibamanii mana hospitaalaan buuciisanii achi naan dhaqeetoo gargaarsa isaan argatan innaan laalu fayyanee innaa baan keessattuu innaan argu gargaarsi namaa gootee nama fayyiftu tokko baay'ee na gammachiisaa dhufe. Garuu innas daa'imummaadhaan narsii fakimii keessatti wanta jiru addaan baasee sirriitti hin beeku ture. Egaa eddan dhaqeetoo immoo ogummaa kana baradheetoo digirii kosa dura fudhadhee waa'ee gadameessaa baradhe booda egaa bakka deemtu hundumarrattuu nama wanni kee tokko jijjiiru tokko in agarta. Amma innaan mana barumsaa Gondar jiru jaartii Jarmanaayii tokko nu barsiise waa'ee gadameessaa achi keessatti fudhanne. Waggaan ishii 60 jaartii cimtuu qalloo cimtuu tokko akkaataa ishiin dhaqxeetoo kaattee siifachi jettee hojjettu dubartii deessu gargaartu akkatti ishiin daftee opereeshinii gootee mucaa deessiftuu kana hin arginu galgala otoo rafiin sa'aatii 3 irratti halkan keessa 9 pm dhuftee dhibamoota laaltee warra da'undumaa laaltee malee dhaqxeetoo raftu. Ishiin dhufte jennee kaanneetoo dhaqna laayibrarii baanneetoo akkaataadhuma ishiin itti hojjettu laaluudhaaf. Kuni wannicha jaaladheetoo akka gara wanni kanatti waa'ee gadameessaa kan akkatan baradhu na gargaareera. Isa booda immoo fiistulaas dhaqeetoo barumsaan innaan dhaqu ammallee jiru Dr. Kaatiriin Haamliin jedhamu Austraaliyaa hospitaal fiistulaa kan warra asitti calqabedha. Akkaataa isaan itti hojjetanii innaa laaltu rakkoo immoo akkatti ammam cimaa wanta ta'e. Innaa qaa sana qaawum xinnoos taatu guddaas ta'u walum qixxee yaasa fincaan sana miti. Karaa qaa xinnoos karaa guddaas baay'ee homaa wanniin qabu dubartiidhaaf qabachuu dadhabuu isheetiif fincaan ofirra yaasu ishiin ishee baay'ee wannii miti. Qaa xinnoo fa'aa keessattuu innaa waan daqiiqaa 20-30 keessatti suphiteetoo fayyiftu dubartii sana jireenya ishee baay'ee jijjiirta. Kana innaa argitu kara sanaatti deemta. Kanaafuu jireenya koo keessatti warri karaan fudhadheetoo qajeelu tokko isaan argee kan na jijjiirsanis hin jiru. Ani waa'ee daa'imaa peediyaatiriksii barachuu yaada ture innaa dureessaa garuu boodarra immoo kana innaan argu karaa kanatti dabeera. Dubartoota kana laaleetoo wanti garan barbaadu tokkotti sirreeffadhee itti dabeen jira malee durumaan innaa daa'imummaa waa'ee fayyaa kanatti xinnoo ishee fedhan qaba ture egaa innuma deemtuu sirreeffachaa deemta namoota tokko argee amman karaa nama qabadhee jiru tokkotti dabeera jechaadha. Hawwiin keessan ijoollummaa maal ture? Egaa ijoollee daa'imaa yaaluu baay'ee fedha isaan qaba ture innaan dura waa'ee ogummaa kana calqabu. Garuu baay'een daa'ima wanta hin jaaladhuuf innaa wajjin xaarteetoo daa'imni innaa waa tokko taatee baddalamte baay'ee keessi koo waan hubamuuf innis baay'ee na gargaareera.
lakki wanta kanatti fufuu hin danda'u baay'ee keessi koo hubamaa deemaa jedheen bakka tokko irratti eddan fiistulaa dhaqee argee keessattuu naannoo wanni daa'imummaa irraa dabuu koo baay'een jaaladhe. Baay'een keessa koo keessatti fudhadha ture daa'ima baay'een wanta hin jaaladhuuf baay'ee xinnoo ishee na hubaa jedheen irraa dabe malee isaan gargaaru baay'een fedha qabaayyuu ture. Hojii irratti bobbaatan kanarratti hanga yaaddan yookiin hanga hawwitan hagana hojjechuun qabatanii karoorfataniitu ta'uu danda'a. Hanga yaaddan sana hojjettaniitu milkooftaniitu hojii keessan irratti. Garuu ani keessi koo wantan barbaadu tokko wantan hojjechuu fedhu tokko milkaa'eera hin jedha. Maaliif eddanii wantan hojjedhu tokko jaalachaan hojjedha amma waa'ee fiistulaa kanarratti. Eddanii hospitaala fiistulaati illee gadhiisee waggaa 6 waa'ee dhumsaattan fufee jira. Dubartoota egaa rakkoon kun dhaabbachuu qaba. Amma wanti fedhi koo tokko dhibeen kun dhaabuu dandeenya, hambisuu dandeenya. Dubartoonni na hubamanii dhufan isaan gargaaruu duwwaa otoo hin ta'in hambisuu dandeenya. Dubartoonni hundumtuu mana ogeessa fayyaa dhaqanii qaqqabanii innaa miixuun sun otoo irra hin turin gargaarsa argachuun isaanirratti jiru tokko argatanii isaanis fayyaa ta'anii ijoolleen isaanis fayyaadhaan dhalachuu danda'u. Wanti kun dur Ameerikaa ture dhibeen kun achitti warri dhibee kana opereeshinii godhanii warri fayyisan achitti waggaa amma baay'ee fagaateera edda isaan ofirraa hambisanii dhibeen kun hafee hospitaala isaanitti dhibee akkasiitti yaalaa turan iyyuu amma hoteela wanta biraatti jijjiiraniiru. Asittis dhibee san hambisuu dandeenya. Wanta hunda isaanii gargaarree fayyisuu hin dandeenyeefu otoo dhibee sana hambisuu dandeenye otoo dhaabuu dandeenye hunda isaanii hambisuu dandeenya dhibeen sun otoo irra hin ga'iin. Kanaafuu hawwi koo tokko isa amma wanti otoo jireenya koo keessatti otoo lubbuun koo jiru otoo fiistulaan gadi bu'ee wanniinsaa xinnaate tootalii dhaabuunsaa rakkisaa ta'uu danda'a yeroo fudhata ta'a garuu irrumaallee xinnoo gassiqee dhabamee arguun fedha. Egaa isa naaf amma umriina hafte kanatti naannoo sanatti hojjechuun fedha. Hojii kana keessatti bobbaatanii yeroo hojjettan yookiin immoo jireenya keessan keessatti wanti isin baay'ee na gammachiiseera jettan jira? Wanti isin gaddisiises yoo jiraate? Ogumsa kana keessatti na hojjettu hin gammaddas hin gadditas. Wanti baay'ee na gammachiisu ennaa isaan fayyanii amanuudhuma dadhabanii fincaan irra yaa'ee huccuu isaanii tortorsee kan jedhu sun qooree ennaa fayyaniitoo asiif achi wanni jedhanii kokkolfanii biyya isaaniitti galan kan isa caala na gammachiisu hin jiru. Maaliin rakkoo baay'ee keessa darbanii dhufu. Baay'ee hundumti ishii kan sitti odeessitu waa tokko tokko kan sammuu kee fudhachuu kan dandeessu miti. Kanaafuu isa keessa darbanii fayyanii amma gaa nama taanee namaan qixxaanne dhaneennaa galanii kan isa caala si gammachiisu hin jiru. Tokko tokko immoo kan si gaddisiisus jira. Hunda isaaniin fayyiftu. Keessattuu amma daa'imummaadhaan warra heerumanii warra waggaa 15 gadi 14 hin da'uu 13 hin da'uu 15 hin da'uu naan dhufan. Isaan maalinni qaamni isaanii wanta dhiphoo ta'aateef rakkoon isaanii irra ga'ullee baay'ee hamaadha. Takka takka afuuffeen isaanii akka jirutti tortoree bada. Wanni jedha. Wanti walitti suphitu tokko dhabda. Omtuu nafnee maal walitti suphitee fayyifta. Isaan wajjin teessee ba'u malee wanti gootu hin jiru. Isadha kan si gaddisiisu. Akkasitti daa'imummaan akkas ta'anii dhibeen sun hin ajjeesu du'a bira darbaniiru. Otoo du'anii innaa miixuu sanarra naannoo sana dhiigni innaa gannamuu infekshinii wanta tokko tajjeessa ture.
amma inni darbee fayyanii isa keessa darbanii garuu jireenya isaanii immoo daa'imummaadhaan jiru waggaa 15 16 si bira dhufu jiraachuu danda'u dheeraa fuulduratti akkaataa isaan ittiin jiraatan sana jireenya sanatu si gaddisiisan akkasitti ilaaltu akkas taatee fincaanshii boolishii qabachuu dadhabdee akkasitti jiraatti maal gochuu hin danda'a jettee naawonni jettu isa kan chaalenjii kan si rakkisee si gaddisiisu hojjaa kana keessa irratti. Kan inni irraanfadhu jireenya koo keessatti wanti isin jettan. Kan irraanfanne tokko jira waa'ee isaan dubartoonni sitti himan tokkotu sammuu kee keessaan hin badu. Amma mucayyoon tokko kan Gojjaam keessaa dhufte ennaan akkasitti dhufteetoo ennaan laalu ija akkas cumcum gootiin sirreetti laaltu maal taatee ija kee yoo si dhukkubaa jennaan waggaa 4 dhokadhee mana otoon bahin mana tokko keessatti akkasitti achitti natti cufanii jiraadheette haadhan qabaa haati koo fincaanshis boolishis qabachuu hin dandeessu carqii akkasitti wanni jedhe sana jalaa fuutee miiccitee fi qoorsiteetti kenniti wanta nyaattus achumatti kenniti waggaa 4 garuu gadi baateetoo nama toon argin achi keessatti teesse akka jettetti maaliif ijoollee naannoo jirtutu lashii guddoo kana garuu fincaanshis qabachuu hin dandeessu jedhanii dhagaadhaan rakkisu wanta ta'eef waggaa 4 mana keessaan baanii kanaafan aduu akkasitti aduu ijaan laaluu hin danda'u wantan aduu argee hin beeknee fi naan jette wanta akkasii baay'eedha wanti sammuu keessaan banne tokko wanti isaan sitti himan jechaadha. Dooktar yeroo hedduu hojii tola ooltummaa irratti kan isin bobbaatanii hojjettan hojii isin irratti bobbaatanii hojjettan kun ogummaa keessanii wajjin wal qabateetu moo? Egaa hojiin kooti irra jireessa waa'ee akkuma sitti himu kana waa'ee dhuma ogummaa irratti wanti hojjedhu tola toltummaa baay'ee seeroos wanta hin qabnes badaa isarrattis badaan hojjedhu garuu ennaan yeroo argadhee carraa argadhee wanti hojjedhus waa'ee dhuma ogummaa koo irratti bakka tokko ennaan boqonnaa qabu bakka hojjaa kootiin hin dhaqne dhaqeetoo gargaaruu nan fedha garuu akka fedha kootti yeroos badaan wanta hin qabneef waanum xinnoodha badaa miti. Yuunivarsiitii garaagaraa wajjin biyyoota adda addaa deemtanii hojii hojjettan qabdu. Hojii baruuf barsiisuuti immoo kan isin waliin hojjettanii fayyaa irratti immoo gama kamiin kan isin waliin deemtanii hojjechaa jirtan? Egaa hojii hojjettu kana barsiiftee ijoollee dhufanitti immoo dabarsuun sirra jira. Kana gochuudhaaf yuunivarsiitii keessa irratti nama baay'ee argatta. Warra barsiiftus, warra wajjin hojjettus, warra barsiisaa wajjin ennaa achitti hojjette, warra barsiisaa sun dabarsanii ijoollee barsiisan sanannaa barsiisan nama baay'ee baratee hojjaa kanatti fufuu danda'a. Bal'inaan namni rakkoon kun irra ga'es gargaarsa argata jechaadha. Kanaaf wanti nuti yuunivarsiitii wajjin hojjedhee yuunivarsiitii wajjin wanni sana barsiisuudhaan wanta hojjennu sana wajjin hojjettee barsiiftee wanta sana dabarsita. Fayyaadhuma ogumsa fayyaa kana gargaartiidhuma garuu isuma immoo warri hojjetanis warra achitti barsiisanis wanni sana barachuu qabu. Ennaa ofii isaaniitii baratan ijoollee isaanii barsiisu warra barsiisan sana barsiisu. Kana bal'isuu yoo barbaachise yuunivarsiitii wajjin hojjechuutu namarra jira wanta jedhu tokko yaada qaba. Kanaaf yuunivarsiitii wajjin hojjennu. Yeroo ammaa kana keessa dhaabbata miti mootummaa keessatti kan isin hojjechaa jirtan sadarkaa geggeessummaa irratti dhaabbati miti mootummaa suni biyya keessatti maal irratti kan inni socho'ee hojjechaa jiru? Dhaabbata kanatu fayyaa kana irratti akka hojjennu nu gargaara. Dhaabbanni kun biyya alaa biyya baay'ee keessatti hojjeta gara biyya 20 keessatti hojjeta. Garuu asitti waa'ee dubartootaa waa'ee daa'immanii warra rakkate kana warra dhibeen irra ga'e kana fayyisuu warra immoo garaatti baatan warra kaan immoo dhibee sanarraa hambisuu
gargaarsa argatanii da'umsa irratti gargaaramanii rakkoon sun dhaabsisuudha kan irratti kan hojjennu. Warra rakkoon sun irra ga'e fayyuu qabu. Warri garaatti baatan immoo warri haaraan immoo isaan sanatti makamuun qabanii bakka tokkotti dhaabuu qabna wanta jennu wanta akkasitti wanni gooneetoo addaan fuunee hojjenna. Yuunivarsiitii wajjin garuu warra dhibeen sun irra ga'e achitti hospitaala sana keessatti hospitaaluma waa'ee gadameessaa hojjetu dipaartimentii sana keessatti sekshinii fiistulaa wanni goone achumaan barsiisaa achumaan nama gargaarraa jechaadha. Gondaritti Jimmatti Asallaa keessatti siree fiistulaan dhibeen fiistulaa irra ga'e kan itti yaallu qabna. Achumaan barsiisnas achumaan yaalii sanas dubartoota goona jechaadha. Gara biraatti immoo baadiyyaa keessatti dubartoonni garaatti baatan odeeffannoo kana qabaatanii ennaa garaatti baatan gargaarsa argatanii keessattuu ennaa ciniinsuun qabe ennaa mixuun qabe mana bakka yaalatti argatan sana ga'anii akka gargaaraman gochuudhaaf isa irratti hojjeta dhaabni kun. Dooktar gara jireenya dhuunfaa keessanitti dhufa. Maatii horattaniittu? Maatii horadheera gaa anis utubaadhuma mana tokkooti. Maatii horadheera ijoollee dhiiraa 2 godhadheera. Sadarkaa maalirra jiru yeroo ammaa kana? Ijoollee inni guddaa yuunivarsiitii fixee edda fixee ja'a in ta'a. Injiinaringii barate siviil injiinaringiidhaan fixee amma gaa jireenya jalqabaa fasiifachii utaalaa jira. Garumatti deemu tokko gaa yaadaadhuma jira. Hojjaa xinnoo calqabeera amma gara hojjaas yaalaadhuma jira jechaadha. Inni lammaffaa umriin isaanii adda adda baay'ee walirraa fagaata. Gara waggaa 5 walakkaa adda adda jiru amma inni 12 barachaa jira. Bara nagaa yuunivarsiitii galuudhaaf qorumsa isaa fudhachuudhaaf qophaa'aa jira. Yeroo baay'ee hojiidhaaf biyyoota adda addaa biyya keessas hin deemtu, biyyoota alaas carraa barumsaatiifis hin deemtu. Walitti dhufeenyi isin ijoollee keessan faana qabdan akkamiin wal simsiistanii deemsistu isin barumsa keessanii fi jireenya maatii keessanii yookiin ijoollee keessan? Egaa jireenya kee keessatti jireenya ogummaa kun baay'ee rakkisaadha. Innaa hojjaa koo innaa jettu immoo mana keessatti baay'ee xinnoo hubuun keen oolu. Garuu baay'een ijoollee koos akka hin hubne hojjaa koos akka hin hubne baay'een anaatti xinnoo asiifachi jidduutti cinqama malee badaas hin hubne jedhee yaada ijoollee koosee. Amma xinnoo cimaniiru isaan guguddataniiru. Duraan innaan hospitaala fiistulaa jiru baay'ee yeroo baay'ee isaanuma wajjinan dabarsa. Hojjaa koo irra oolee galgala galeetuma ijoollee koo wajjinis barumsa isaanii irrattis baay'ee akka ciman gargaarsa nan kennaa fi baay'ee isaan wajjin duukaa bu'uu yaala. Dadhabus baay'ee natti ulfaatus isarratti baay'ee hojjaa kooti innis irratti hojjechuun narra jira jedhee wanta fudhadheef keessattuu mucaa koo isa hangafa wajjin baay'een yeroo kennee fi isas gargaaree isuma wajjin baay'ee wanniin jechaan ture. Garuu innaa immoo deemtus baay'ee isaan hubdaa daa'imummaadhaan yeroon baatee barumsaanis waan tokko tokkoonis immoo isaan irraa fagaattee isaanis baay'ee isaaniin sammuu isaanis hubuu dandeessa. Wanta akkasiis hin jiru miti. Waggaa tokko Beeljamiin ture maastarsii koo hojjechuudhaaf. Mucaan koo inni xinnaan waggaa 3 baay'ee daa'ima ture. Anis baay'ee rakkadhe innis baay'ee rakkate. Waggaa keessatti yeroo 4 dhufe isuma ilaaluudhaaf. Anis egaa wanta akkasiin jira. Homaa gochuu hin dandeessu. Hojjaan keessa hojjaa keetii, manni keessa, jiruun keessa, ijoolleen keessa kan keetii isa gaawwanni goote baalaansiidhuun goote jidduutti dubartiif garuu baay'ee cimina qaba. Egaa xinnoo ishii ijoollee koos hubus isaanis rakkisus ofis asiif achi cinqeetoo wanta sana xinnoo ishii
baalaansii godheetuma keessa darbee dheetuma yaadannoo. Haadha akkamiiti isin ijoollee keessaniif daftanii itti aartanii itti dheekkamtu moo gara laafettiidha moo haadha akkamiiti isin? Egaa maal seete haadhummaan yoo balleessan itti dheekkamuu miti. Innaan dheekkame numatti dheekkama sirrumatti wacee garuu baay'ee gara laaftuudhas ijoollee kootiif baay'ee lallaaftuudha yaadan maaliifi wanti baay'een innaa hojjaa keessattis wanti tokko tokko innaa jedhu isaaniif jireenya isaaniitiif fuulduratti ilaalee guddina isaaniitiif sammuu isaaniitiif wanni komproomaayizii godhu hin jiru. Isaaniif jedhee wanta baay'ee wanti hin dhiisee sinuma jira. Jireenya kee keessatti wanni hojjaa keetiinis barumsa keetiinis wanti dhiifteetoo bira dabartus ijoollee keetii jettee numa jira wanta tokko tokko. Kanaafuu ijoollee kootiif dheekkamuun innaan irra jiru numanitti dheekkama. Garuu ani gara laafettiidha hin fudhadhu. Isaan immoo waan jedhan hin beeku garuu ishiin lolte naan lolteedha dhaniituma fudhatu hin beeku innaa yeroo hundan lolu innaa itti dheekkame innaan aareenumatti dheekkama. Wanta isaanitti himuun irra jiru tokko himuun wanta narra jiruuf isa biran darbaa miti. Walitti dhufeenyi isin hawaasa naannoo keessanii wajjin qabdan firoota keessanii wajjin qabdan mana keessattis haa ta'u bakkeettis. Dooktar Muluun nama akkamiiti ani eenyudha jettanii of ibsitu? Egaa sallee baay'ee nan sobsiisini yeroon qabu jireenya koo keessatti hawaasaaf naannoo ollaadhaaf firaaf yeroon kennu baay'ee badaa miti. Garuu biyya kana keessatti biyya guddinaan jirtu kana keessatti firoota baadiyyaa kan jiran hin qabdaa, ollaa hin qabdaa. Ollaa kee keessaa ogummaa fayyaa kanarratti namni hojjetu suma bichaa ta'uus danda'a. Kanaafuu wanti si rakkisu tokko baay'ee cimaadha. Isa hundumaa keessa gargaartee wanni jettee nama wajjin duukaa buutee dandeessaa miti. Garuu ani biyya kana keessatti naa jiraattu namaaf jiraatte dheeta yaada. Namaaf saba kee naannoo keetiif ollaa keetiif fira keetiif jettee wanti jiraattu tokkos hin jira mana keetiif jettees. Kanaafuu innaan yeroo qabaadhus fira kootii hin kennituu miti. Garuu irra jireessa yeroodhuma dhabinaaf wanti si cinqu tokko hin jira. Malee fira koon gargaaruu miti. Ollaa koo wajjin innaa yeroo argatte maabara sinuman qaba iddirii sinuman qaba. Warra dubartii wajjininis wal geenyee numa haasofnaa iddirii sana irratti wanti isaan na gaafatan waa'ee ogummaati waa'ee dubartii irratti qoy meen gaafannaa kan amma kana nutti mimee kun jechaan maal jechaadha wanta jedhan tokkos innis na gammachiisa yeroo xinnoon qabu irratti jechaadha malee siruma dhuunfaadhumatti nama wajjin walitti dhufuus miti. Tole baay'ee koyeettiidha jettaniitu. Atau garuu koyeettummaa keessanitti yeroo xiqqoo se qabaachuus dandeessu ta'a. Yeroo qabdan sana keessatti yeroo keessan maalitti dabarsitu boqonnaa keessa boqonnaa kooti yeroo teettanii qabaattan sana maalirratti kan isin dabarsitan maaltu isin gammachiisa? Egaa ko'ummaan baay'ee cimaadha dhugaa jechuudhaaf koyeetti hidhattee waanuma akkasuma jettee dhiiftu miti. Yeroo boqonnaan waggaa 5 keessatti baranaa kun amma ji'a kanaan kan boqonnaa fudhadhe jechuun danda'a. Yeroo yookiin wiikendiidhuma yookiin ayyaanni walirra bu'ee ijoolleellee fuutee bakka tokko dhaqxa. Garuu wanti na gammachiisu tokko waa'ee neecharii uumaa wanta akkasii asuma magaalaa keessaa baateellee alungoodhaadhum sana keessa horii marga dheeddufaa akkanutti ilaaluun illee egaa baadiyyaatti waan dhaladhee guddadheef ta'uu danda'a. Wacni magaalaa keessaa baay'ee natti hin tolu. Yoon boqonnaan qaba taa'adhe asum keessaa bahee goodaadhumallee taa'ee waa'uma uumaa waaqaa kana laaluudhuma tokko na gammachiisa. Bishaan daakuu xinnoowwan naa kenna.
wanta akkasiiti yoo yeroo argadhe wanni dubbisa kitaaba. Uffannaa akkamii uffachuu jaallatti isin yeroo baay'ee? Uffannaa kootiif kanan jaalladha kanan jibbadhe sammuu kootti yaadeen beekoni qullaadhuma ta'in malee waan badaa amma kanan uffachuun na gammachiisaa kana jedhee wanti hin jedhu tokko hin jiru waan humnatti tole tokkoon uffadhee ba'a kanatu ana feenii koo kana wanti nani filadhu jedheetoo wanti nani jedhu inni na cinqee hin beeku akkuma natti tolettan uffadhee ba'a yoo walgayii tokko qabaataa haadhe yoo akkasitti uffachuun sirra jira yoo jedhan malee uffata kootiif wanni jedheetoo. Nyaata akkamiiti kan isin jaallatu? Nyaata akkam beelofneef nyaanna malee nyaata hojjaa jedhe egaa wanti wanni itti baay'ate kana baay'ee hin jaaladhu nyaata aadaa keenyaan hin jaaladha qursiidhaaf sanbata gaaf tokko torban keessatti marqaa nyaachuun hin jaaladhu marqaa caccabsaa garuu otoo hin baay'ate. Torbanitti tokko fa'aa? Yaa malee waan foonii kana baay'ee fedha isaan qabu. Karoorri keessan gara fuulduraame wanti isin kana booda kana hojjechuun qabaa kana karoorfadheettanii wanti isin lafa kaa'attan jira karoorri keessan kana fuulduraa maalidha? Egaa gara fuulduraa Rabbi beeka waan garaatti itti deemnu wanti nani fedhu garuu ijoollee dhufaa jirtu barsiisanii wanta kanannaa ijoolleen fudhattee barte egaa keessaa ba'uun namarra jira isa yaaduun akkaataa nama bakka sanatti nama wanta kana hojjetu wanta itti fufu geessisanii akkaataa ofii keessaa immoo keessaa ba'an tokko yaaduun namarra jira. Garuu wanti tokko akkuma duratti siin jedheen wanti amman hojjaa kanarra turutti wanti cimsee hojjechuu barbaadu waa'ee akkaataa fiistulaan akka xiqqatu wanni sana suphuutoon warra dhibame suphuu duwwaa toon ta'e warri fayyaa qaban amma garaatti baatan garuu akka warra kanatti hin dabalamne dhoowwuu hambisuu preventionii isa jennu kanarratti cimsee hojjechuun fedha. Egaa akkaataan amma jiru kun dubartoonni da'umsa irratti hin du'inii manatti hin da'inii wanti jedhe amma wanni jiru tokko itti fufee isarratti cimsanii dubartoonni hundumtuu gargaarsa argatte akkaataatti deemtu tokko irratti amma hin danda'u achitti kontribiutii godhee karaa sanatti cimsee deemuun barbaada. Tole amma gara xumuraatti dhufneerra doktore dhaamsa daawwattoota TV OBS'if qabdan akkasumas immoo hordoftoota qophii utubaa maatiitiif qophiin utubaa maatiigaa dubartoota irratti kan xiyyeeffatedha. Dhaamsa qabdan yoo jiraate keessattuu dubartootaaf kana dhaamaa wanti isin jettan. Wanni kun utubaa maatii jechaan dubartiidha utubaan mana tokko utubaan maatii tokko. Kanaafuu innaa ishiin nagaa qabaatte manni sun utubaan sun sirreetti jabaatee dhaabbatame dubartiin sun kophaa ishii wanta utubaa sana dhaabduu miti gargaarsa argachuutu irra jira. Gargaarsi mana keessaa dhufuu danda'a naannoo ishiitti immoo hawaasa naannoo ishii jiru sana nama naannoo ishii jiru sana ishee gargaaruu qaba. Kanaafuu dubartiin tokko garaatti baattee amma deessutti gargaarsa abbaa manaa ishii gargaarsa ollaa ishii gargaarsa firoota ishii sirriitti qabaachuutu irra jira utubaan sun akka cimee dhaabbatuuf daa'ima xixinnoo manaa qabdi ta'a innaa kan biraa garaatti baatte yoo ishiin baddalamte yookiin dhibee kanaan irra buute utubaan sun duwwaa miti naannoo ishii hundumatu socho'aa daa'imni sun illee ishiin duraan dhalattee guddachaa jirtu illee guddattii miti. Kanaafuu dubartiin sun innaa miti irra jirtu wanti ishiin ofii ishiitii gootu hin jiru. Namni ishii gargaaruu qaba. Gargaarsa sanaan mana yaalaa sana ga'uu ishii irra jira. Kanaafuu namni naannoo ishii jiru sun dubartii garaatti baattu tokkoof dhiiguu qabaa ishii
gargaarsa ishiin barbaaddu sana kennuufii qaba. Dhaamsi koo dubartoota duwwaa ta'an ta'in egaa namoota naannoo dubartii sana jiraniif dubartiin sun innaa mixuurra jirtu wanti ishiin ofii ishiitii gootu wanta hin jirreef gargaarsa isaanii irratti wanta jireenyi ishiis wanta uumameef naannoo ishii jiru sun hundumtuu dadhabbiin innaa sanaa laalee ishii gargaaruudhaaf carraa gochuun namarra jira. Yeroon sun dabarraan booda irratti wanti ishiidhaa godhan sunumaa faayidaa hin qabu. Kanaafuu innaa barbaachisu gargaarsa sana argachuudhaaf namoonni dubartoonni biraa naannoo ishii jiran hundumtuu gargaarsa sana kennuufiitirra jira. Utubaan sun akka cimee jedhu. Tolee, daawwattoota keenya sirba tokko affeerraa nime Dooktar baay'ee taasaa turre waan ta'eef sirba eenyu affeerruun? Sirba kana gaati naa filattaala. Sirbuma waa'ee dubartii waa'ee shamarraa kanarratti faarsu. Mi'aatumti ilaaliitti naa daballi malee. Tole. Sirba amma Dooktar nu affeeran kana daawwannee walitti deebinaa ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Jalan
daawwattoota TV OBS qophii utubaa maatii keenyaati digaa torbee lamaaf Dr. Muluu Mul'ataa wajjin kan inni turtii goone Dr. Muluu Mul'ataa jiruuf jireenya isaanii keessatti wantoota isaan mudate akkasumas jireenya isaanii keessatti wantoota isaan quunnamaa ture muuxannoo isaanii nuuf qoodaadha kan isaan nu faana turanii qophii keenya kutaa lamaan isiniif dhiyeessine kanuma irratti xumurreerraa torban qophii birootiin hanga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Fageenya naduuf malee siyaadun ifne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i fageenya naduuf malee siyaadun ifne ayyoo koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i.